jab. Milli kun isaa jab. Humna Yesuus. Lukaas. Okay. Okay. Duraan dubbatu ture. Sirriin dubbatu malee. Ijisaas. Sirriin dubbatu malee. Ilaalam. Argeera. Argeera. Yesuus harki waan tokko dhangala'an nama fakkaata. Yesuus. Maal jettan mee? Nabaayee. Namoonni amma gaafa sana namaan baatamee dhufuu kee si baatamtee dhufuu kee si arganii haa ilaalame hime miila kee deebi nutti agarsiisne amma. Hospitaala kan jiran, iddoo garaagaraa kan jiran, mana yaalaa kan jiran, mana kan jiran, dheeraa adda addaatiin dhukkubsatanii kan jiran, humna du'aa ka'u Yesuusin fayyaniiru. Hallelujah. Kanaafi mata dureen kaleessa jalqabe tokko maal jedha? Waamicha waamamteef akka ta'utti jiraadhu. Okay. Mee nama sin bukkee jirtutti maagaa waamicha waamamteef fedhiin akka ta'utti jiraadhu jedheen. Waaqayyo kana sirraa barbaadaadhiin. Amen. Fedhi namni tokko immoo. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Okay, waamicha keenyatti akka nuti milkoofnu yookaan akka ta'utti akkamittiin akka jiraachuu dandeenyu kaleessa ilaalle turre. Har'a immoo wanti nuti ilaallu maaltu waamicha keenyatti akka nuti milkoofne nu godha kan jedhu ilaalla. Waamicha keenyatti akka nuti milkoofne kan nu godhu maa inni wanta jedhu ilaalla. Qabxii lamaan sadan tokko dandeenya jechuudha. Gaggabaabseetan dubbadha. Waamicha keenyatti akka nuti milkoofne yookaan akka nuti hin jiraanne kan nu godhu maali yoo jettan tokkoffaan sodaadha. Mee sodaadha. Dabalaa sodaadha. Hin sodaata namni jireenya isarra jiraatu dhiiseetu isa boriif sodaata. Bor maaliin taa'edha. Isarraa garuu jira. Isa borii immoo hin beektu maal akka taatu. Kanaaf namni sodaata. Namni waan meeqa sodaata? Haala keessa jiru hin sodaata, bara hin sodaata, rakkina hin sodaata, jireenya hin sodaata, hiriyaasa hin sodaata, dukkana hin sodaata. Kanaaf yeroo baay'ee waamicha keenyatti akka nuti milkoofne kan nu godhu inni guddaan sodaadha. Mee sodaadha. Ganaa maaltu ta'a laata? Akkamiin godha laata? Namni maallaan jedha laata? Yoo akkas ta'e sodaa. Garuu Waaqayyo si waameera amsi. Garuu waamichi Waaqayyo si bira ga'eera si. Wayi sodaa. Sodaan namoota baay'ee karaatti hambise. Sodaan namoota baay'eedhatu akka isaan galma isaan hin geenye isaan godhe. Gaaf tokko Museen namoota 12 qomoo Israa'el keessaa filee Kanaanitti erge. Kanaanitti erginaan 12 dhaqanii ilaalanii ija isaa fidanii dhufan firee. Fidanii dhufnaan warri 10 akka jedhan inni jedhame sirriidha garuu immoo dandeenyeetti hin galluudhaan. Maal jennaan jarri jajjaboodha jedhan. Maaloodha kun? Maaloodha? Ni sodaadha jedhaa. Sodaadha. Kanaaf sabni Israa'elii baay'een isaanii gungumanii Iyyaasuuf Kaaleeb garuu akka jedhan lakkii yeroota kanaa warra jajjaboodha jettan kana ilaaltanii sodaatinaadhaan yennaan Waaqayyo gooftaan yoo barbaade akka buddeenii nuu godhaa marmarreen afaan kenna jedhan. Abeet namna sin jiru iyyaa miina jedhu ka. Warri 10 hin gallu warri jette sodaatte achumatti dhumte. Warri 2 hin galla jette garuu hin galte. Nama si bukkee jiruun kakuu dhaga'uu duwwaatu hin taane jedhiin. Amananii fudhachuun murteessaadha jedhiin. Hin sodaatin jedhiin. Dabalinee hin sodaatin jedhiin ammayyuu. Ameen jedhi gaadimmoo. Wangeela keenya keessaa seera uumamaatti kaanee hanga mul'ataatti yoo dubbifne jechi sodaatin jedhu yoo xiqqate 365 oltu jira. Minimum. Kana jechuun maal jechuudha? Guyyaatti Waaqayyo maal jedha? Kana jechuun maal jechuudha? Namni yeroo baay'ee maal ta'a jechuudha? Hin sodaatu. Amma ana
dabalatee si dabalatee namni sodaan qabne hin jiru gubaa'ee kana keessa. Waanuma xiqqoo ishee sodaan. Kanaaf Waaqayyo Iyyaasuudhaan dhufee boqonnaa tokko irratti warra dubbiftan lakkoofsa 4-5 yaa Iyyaasu jedhee Waaqayyo. Hin sodaatin cimi ija jabaadhu. Cimi ija jabaadhu. Nama si bukkee jiru merga qabi cimi ija jabaadhu jedhin. Hin sodaatin jedhin. Kana booda jedhin. Waamicha keetti hin sodaatin. Hin qaanoftu. Ameen jedhi gaatummaa. Galateeffadhu taa godhi. Baay'een keenya utuu iddoo guddaa yaannee jirru garuu sodaa. Yoon akkas ta'e hin taane. Yoo akkas ta'e sodaa. Waaqayyoo Iyyaasuudhaan maal jedhe gaa? Cimi jajjabaan. Erga jedhee booda ani si wajjin jira Musee wajjin akka hin taane Waaqayyo si wajjin taa'e. Ati garuu cimi jajjabaan. Sabni kun akkuma garboota abboota keessaniif kakadhe biyya isaaniif kakadhe sanatti akka isaan galan waan gootuuf cimi ija jabaadhu waan tokko immoo hin dagatin jedheen. Seera Musee garbichi koo si abboome irraa immoo gara bitaatti gara mirgaattis irraan gorin. Dubbichi immoo halkaniif guyyaa afaan kee keessaan dhabamin yeroo hundumaa waa'ee isaa yaadi. Iyyaati ameen jedhaa sagala. Yeroo hundumaa ganamas galgalas oteessus okaatus waa'ee wangeelichaa yaadi. Ilaali yaa Waaqayyo nafi dadhaboota si duwwaadha wabiin uummata harka qalleeyyota. Ilaali yaa Waaqayyo nafi dadhaboota si duwwaadha wabiin uummata harka qalleeyyota. Ilaali yaa Waaqayyo nafi dadhaboota si duwwaadha wabiin uummata harka qalleeyyota. Ilaali yaa Waaqayyo nafi dadhaboota si duwwaadha wabiin uummata harka qalleeyyota.